kum dhibba lama yookaan kum dhibba sadii yoo irratti hirmaatte waggaa tokko yookaan immoo waggaa lama hamma gaafa gara biyyaa dhuftutti waan ati achi teettee hojjettu caalaa qarshii kan biyya keessatti hojjechuu ni danda'a. Biyya ormaa biyya barbaadan teettanii akkaawuntii maqaa keessaniin baname irraa qarshii kaa'achuu dandeettu. Qarshii baankii kaa'achuudha moo hojii irratti ittiin hirmaachuu yookaan immoo hojii irra oolchuutu irra gaariidha. Qarshii baankii yoo kennu maali faayidaan isaa? Miidhaan isaa immoo maalidha? Odeeffannoo kana fakkaatan baay'ee isaa guyyaa har'aa waa'ee baankiitiin wal qabatee akkasumas immoo qarshii gara biyyaa ergachuu fi haalota isin dandeessisan yookaan immoo haalota isin rakkisan wal qabatee odeeffannoo bareedoodha kan isin biraan gahu. Ibraahim jedhama hordii yoo jalqabate YouTube channel kan uftan subscribe gootanii yoo hin jirre subscribe godhaa. Namoonni osoo subscribe hin godhin daawwataa jirtan sammuu subscribe godhaa. Videoon kun isinitti toleera taana like godhaa. Namoota beekuuf dhagahuu qaban yookaan odeeffannoo kun isaan barbaachisa jettanii yaaddan yoo jiraate hiriyoota keessanaa ta'uu nama bira share godhaati biraan gahaa. yeroo hundumaa oomishaalee diizaayinii addaa qabaniin maqaa kan horate Mahammad Farnichar ogeeyyota gameeyyii maashinoota ammayyaa waliin michoomsee gammachuu maamilaaf hojjetaa jira. Hagicha yookaan saaloonii keessaniif tibbaaf miidhagina kan gonfachiisan soofaawwan addaa mijaa'ina iddoo hirriibaa keessanii kan dabalu sireewwan babbareedoo Farnichar Mahammad irraa buffee minjaala saanduqa dhaabbii akkasumas kiichin kaabineetii qulqullinaan teessuuwwanii fi minjaala biiroo fedhii hojii keessanii dabalan maamiloota keessanis hawwatan filannoo gatii barbaadaniitiin Arabiyaan Majlis haalluuf miidhagina mana keessaniin wal simatan addummaan oomishna. Maal kana qofa oomisha keenya raabsuuf kan fedha qabdaniif balballi keenya banaadha. Teessoon keenya lakkoofsi tokko Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa tokko geessu irra, lakkoofsi 2 Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa 4 geessu irra, lakkoofsi 3 Bishaan Gurraacha iddoo oomishaa guddaa keessa 0911 72 27 82 yookaan 0960 43 49 49 irratti odeeffannoo dabalataaf nuuf bilbilaa. Mahammad egaa akkuma jalqabaatti kaasuuf yaaletti biyya ormaa namoonni jirtan akkaawuntii maqaa keessaniin baname irra qarshii kaa'achuu ni danda'ama. Akkuma jirtan sana teettanii odeeffannoo jedhudha kan isin biraan gahuu barbaadu jalqabarratti. Kana jechuun qarshii namatti ergachuuf kan namni isin jalaa balleessa yoo ta'e nama irratti ergattanillee hin qabdan yoo ta'e haalota garaagaraatu kan saboota dhuunfaa sababa mataa keessaniitii fi akkaawuntii keessan irra qarshii keessan kaa'achuu barbaadanii yeroo gara biyyaa galtanii waan ittiin gochuu barbaadan mana jiraachuu haa ta'u yeroo biyyaa yeroo galtan mana jiraachuu walumaa galatti waan ittiin gochuu barbaadan yoo jiraate gara biyyaa galtanii qarshii keessan sochoosuu namoonni barbaadanii biyya ormaa keessanii akkamitti akka achirra kaa'achuu dandeettanidha kan isinii kaasu. Kana gochuu kan dandeettan viidiyoo yeroo dheeraa dura isin biraan geessuuf keessatti waa'ee kana kaasee ture. Akkaawuntii maqaa keessaniin baname irra qarshii kaa'achuu ni dandeettan. Qarshii sana achirra keessan ammoo isin malee namni biraa baasuu hin danda'u jechuudha. Foormii yeroo gara akkaawuntii mataa keessanii yeroo waan ta'an foormiiwwan garaagaraatti guutama. Foormii sana keessaa tokko mallattoodha jechuudha. Mallattoo mataa keessanii mallattoo dhuunfaa keessanii kan isin qofti beekuu dandeettani yookaan ammoo isin qofti mallatteessuu kan dandeettani namni biraa mallatteessuu kan hin dandeettu. Kanaaf mallattoo sana yoo mallatteessan qarshiin bahuu hin danda'u. Mallattoo sana ammoo kan mallatteessuu danda'u isin qofaadha. Kanaaf isa gochuu kan dandeettan ammoo yeroo biyya jirtan yeroo biyya keessa jirtan jalqabuma gaafuma biyyaa hin bahin akkaawuntii mataa keessanii banachuu qabdanii banattanii lakkoofsa akkaawuntii sana qabattanii deemuu danda'u qabdan. Dabtarichoo kan ammoo akkaawuntii dabtara sana biyyatti dhiistanii deemuu ni dandeettan. Kanaaf yeroo isin qarshii ergitanii qarshii sana akka dabtara kana irratti isin guutamu siistema irratti ni guutama akkuma isin galchitanii dabtara irratti ammoo akka isin guutamu maatiin haa ta'u namni biraa namni biyya keessa jiru gara akkaawuntii damee isinitti dhiyoo fidee irratti isin gochisuun ni danda'ama. Akkaataa isaanii qarshii bakkuma jirtanii irratti galfachuu dandeettu. Karaa baankiitiin haa ta'u karaa bilaak maarketiitiin ijoolleen sharafattanis rakkoo hin qabu. Karaa bilaak maarketiitiin fakkeenya yeroo akkamitti qarshii keessanii daldaltoota bilaak maarketii kan hojjetanitti kennitanii miti iddoo jirtanitti. Daldalli sun ammoo nama biraa irratti osoo hin taane akkaawuntii kan kee kanarratti akkasii galchuu akkaawuntii kan kee kanarra akkasii kaa'u lakkoofsa akkaawuntii kan kee kana itti kennuudha. Kanaaf karaa sanaanis irra kaa'achuu ni danda'ama rakkoo qabu. Kana yoon goone yookaan immoo beekuma jirtan sana teettanii dabtara banachuu yookaan akkaawuntii banachuu hin dandeettanii gama kana walitti isin beekuu qabdan tokko kanaadha. Dursa yeroo biyya keessa jirtan yeroo jalqabaa deemaa tanaa ta'uu gara biyyaa dhuftanii deebi'uu barbaadda yoo ta'e yeroo gara biyyaa dhuftan sanatti akkaawuntii mataa keessanii banattanii lakkoofsa isaa qabattanii deemuu qabdanii yeroo achi deebitan ammoo qarshii daldalanii yookaan hojjettanii argattanii achirra kaa'achuu ni dandeettan. Yoo hin bananne ta'e ammoo homaa gochuun hin danda'amu bakka jirtan teessanii guutuu hin dandeettan. Yookaan ammoo akkaawuntii banachuu hin dandeettan kanas gamanaan akka beektan isinii jechuu barbaada. Isarraa kaafee immoo qarshii baankii kaa'achuudhaaf maalidha faayidaan qarshii baankii kaa'achuu?
Isas akkuma jalqaba isinii kaase yeroo darbe viidiyoo keessatti isinii kaasee ture qarshii keessan baankiin kaayina viidiyoo jedhu irratti jira. Kanaaf ammas wanti isin jechuu barbaadu yoo haala ta'a hin mijoofne waan akka amma isinii kaasan isin rakkisa ta'e ala qarshii keessan baankiin kaayina. Bu'aan inni isinii bu'u tokkoyyuu hin jiru qarshii har'a baankii keettee waggaa irraa zuma fudhatta. Namoonni baankii dhalaatti fayyadamtanii qarshiin achi isin keettan sun akkaawuntii dhalaarra namoonni kaa'atanii yoo jiraatan parsantii xiqqoodha. Mootummaan qarshii baankii kaa'atee maamiltootaaf yookaan immoo uummataaf dhalli inni dirreebu parsantii 7. Uummanni immoo mootummaarra dhalaan fudhata yoo ta'e wantoota garaagaraatiif parsantii 35. Kanaaf dhalli nuuf osoo hin taane mootummaadhaaf jechaadha bu'aa kan qabu. Kanaaf qarshii baankii keettan irra biyya keessatti nama isin qarqaaru yoo qabaattan maatii haa ta'u nama firaa qarshii isinitti kennitan san hojii irra isin oolcha yoo ta'e hojii irratti hirmaachuu. Fakkeenyaaf hojii akka horsiisa loonii horsiisa lukkuu bu'aa isaa immoo viidiyoo wayii keessatti isin kaasee ture viidiyoo isin waraabee ture bu'aan isaa maal fakkaata horsiisa loon akkamitti horsiifna loon aananii haa ta'u loon foonii lukkuu akkamitti horsiifna akkamitti bu'aa irraa arganna lukkuu kan killee haa ta'u kan foonii akkamitti horsiisuu dandeenya qarshii akkamitti horsiisuu dandeenya bu'aan isaa maal fakkaata kan jedhu isin kaasee ture. Isumarra dhaabbattanii qarshii keessan baankii kaa'urra dirqama biyya hojii kanarratti hirmaachuuf dirqama biyya keessa jiraachuu qabdanii biyyuma barbaadan ta'ettanii nama isin qarqaaru nama isin cinaa dhaabbatu qarshii isinitti kennitan kana waan isin jettan nama isin ni qabdan yoo ta'e qarshii keessan baankii kaa'urra hojii akkasii irratti hirmaachuu horsiisa loonii horsiisa lukkuu irratti hirmaachuu qonna irratti hirmaachuu ni danda'ama dirqama ishee as jiraattee qotuu hin qabdu. Wantoota akkasii irratti hirmaachuu dandeettanii bitta konkolaataa bittee kireessuudhaaf namoonni qarshii gahaa qabdan konkolaataa bittee kireessuu ni dandeetta. Bitteellee keettee gurguruu dandeetta. Kanaaf konkolaataa bittee barana bittee waggaa tokko kan ji'a muraasa booda bu'aan isaa baay'eedha gatii ittiin bittee olitti gurgurta. Gatiin konkolaataa haarofni bara kana ittiin jiru bara dheengaddaa ittiin jiru yookaan bara darbee gatiin konkolaataa haarofni bara darbee ittiin gurguramaa jiru konkolaataan moofaan kan hojjete bara kana gatii sanaa oliin gurguramaa jira. Kanaaf bittee mallee yoo keette garaagarummaa qarshii miiliyoona tokko qarshii 500 qarshii 600 qaba. Odeeffannoo kana yeroo baay'ee isinitti deddeebisanitti himee jira. Hojii akkasii irratti hirmaachuu dandeettanii, riil isteetii irratti hirmaachuu dandeettanii, aksiyoona irratti hirmaachuu dandeettanii, lafa bittee kaa'uu dandeetta, mana bittee kaa'uu dandeetta. Hojiiwwan akkasii isin irratti hirmaadha. Qarshii keessan irratti bu'aa hamma ta'e wayii qabatee isin dhufa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf qarshii keessan baankii kaa'urra hojii irratti hirmaadha. Hojiiwwan akka nama isin jedhe kanarratti hirmaatan ammoo daran bu'aa qabeessa taatu hojiiwwan bu'aa baay'ee qabanidha. Hojiin amma isin kaasuun bittaa lafa bittee yeroo biraa deeftee gurguruu, mana bittee deeftee gurguruu, manuma lafumallee bittee irratti ijaartee deeftee gurguruu, horsiisa irratti hirmaachuu, qonna irratti hirmaachuu, hojiiwwan akkasii irratti hirmaadha. Hojii kana irratti hirmaachuuf immoo dirqama biyya keessa jiraachuu hin qabdan akkuma isin kaase kan hojjechiiftanii qarshiidha. Ogeessa waan kana hojjetu yookaan immoo hojjettoota waan kana hojjetu maatii yookaan namni biraa qarshii maal isin hojjechiisuu ni danda'a yoo ta'e gama qarshiitti namoonni isin qopheessanii haala sanii hojii irratti hirmaachuu dandeettanii dachaa qarshii 200,000 yookaan 300 yoo irratti hirmaatte waggaa tokko yookaan immoo waggaa lama hamma gaafa gara biyyaa dhuftutti waan ati achi teessee hojjettu caalaa qarshii kan biyya keessatti hojjechuu ni danda'a. Kana qabatamaa waan beekuudha waan ta'eef kanaaf akkaataa sanii irratti hirmaadhaa isin jechuu barbaada. Isarraa qabee immoo hojiiwwan amma isin kaase kanneen ni feetan kan irra hirmaachuu ni barbaada yoo taate gosa hojii shammojaadha kan amma isin kaase bu'aa isaa qarshii akkamiin akka jalqabuu dandeettanii bu'aan isaa immoo maal fakkaata akkamitti hojjechuu qabdanii naannoo akkamii irratti hojii kana banuu qabda waan jedhu odeeffannoo isaa guutuuf funaanee namoota hojii kana irratti hirmaatanii jiran ofii kiyyaa waan beekuuf waan dhagaye irratti hundaa'e odeeffannoo isaa kan isin biraa ga'uudha isin jechuudha. Isinuma YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa viidiyoo kun isin tolee kanaan laayik godhate yaada biraa yookaan immoo waan dogongoraa asirratti argitan akkasumas immoo gaaffii biraa yoo qabaattan komentii irratti barreessu karaa lakkoofsa karaa keessatti barreessuu ni dandeessu jechuu barbaada. Kanaaf walumaa galatti qarshii keessan baankii hin kaa'inaa garuu haala mijaa'aa yoo hin qabne hojii akkasumas isin jedhe kana hirmaachuuf haala mijaa'aa yoo hin qabne qarshii keessan baankii makaachuus ni wayya. Bu'aa biraa yoo dhabdes qarshiin kan keessan akkas jedhan qisaasuufne akkaataan amma isin jedhe kanaan akkaawuntii mataa keessanii banattanii qarshii isarratti galfattanii isa rakkaatanii yeroo gara biyyaa dhuftan hojii barbaadan irratti hirmaachuu dandeettanii hojii irratti hirmaatan ammoo kan amma kan isin kaasee fi kanneen biraas bu'aa isaatiin wal qabatee akkamitti akka jalqabuu dandeettanii asuma irratti kaasee kan isin biraan gootu isin jechuu barbaada. Qarshii keessan baankii kaa'ina namoonni haala mijaa kan amma isin jedhe kana qabdan hin qabne ammoo kaadhaa rakkoo hin qabu. Odeeffannoon kun qarshii baankiin kaa'inii nama hundaaf ta'uu dhabuu danda'a isin jechuu barbaade. Kanaaf waan nuurtanii galatuma galanii keessatti jira viidiyoo biraatti hammam lidduu nagannaa tura amma sirra deebi'uudhaan hojii irratti hirmaachuu barbaadan waa'ee odeeffannoo hojii beekuu qabdan yoo jiraate komentii jalatti naa barreessa. Sanas immoo waa'ee ijaarsa wal qabatanii waan haaraa yoo jiraatee fi mana isin ijaarrachuu barbaadan kwantitii isaa hojjedhee gama kanaan kan isin dhiyeessuta. Isa alatti ammoo meeshaalee mana keessan ittiin midhagsuu dandeettanii
bu'aa farniicharaa kan ta'e arbaa majlisii soofaa biifee qubsaaxinii yookaan immoo saanduqa dhaabbii minjaala nyaataa fa'aa dabalatee meeshaaleewwan biiroo mana barnootaa kanneen kan kana fakkaatan yoo barbaadan farniichara mootummaatti dhuftanii daawwachuu dandeettanii. Meeshaalee babbareedoo ogeessota gahumsaaf cimina qabaniin diizaayinii haaraa diizaayinii ammayyaatanii hojjetamanii achitti qophaa'anii isin eegaa jira waan ta'eef kanaaf yeroo kanatti ayyaana gannaa fuula dura keenya jiru kana sababeeffachuu keessa gatii paarsantii 30 taasisuudhaan isin qopheessanii jiranii isin jechuu barbaada. Kanaaf odeeffannoo kana kan fakkaatan kan biraa qabadhee yeroo biraatti waliin deemtu nagaan turaan nageenya kenna boqoon jirti. Isin haa qaqqabu. Baay'ee.